diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtantis naa qaqqabuun isiniin jedha. Egaa gabaga jiraattan bagayyoona eegdanii har'as viidiyoo haarawaa baay'ee nama bohorsu tokko qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Innis maalinni keessummaa kootina wal isin barsiisaa innillee nama haarawaadha. Fuula haarawaa argitanii hin beektanii kanaafuu itti wal barsiisaa erguyyuu hin naqina viidiyoo kanaa gadhumaa daawwadhaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni chaayinaala kanaaf haarawaa taatanii guyyaa har'aa kara kana dhuftan waggaa jiraattan ta'e sabiskiraayibii godhuun maamila keenya ta'an isin jedhee isidhaaf feerraa kootidha. Warroonni haga amma immoo nafaana jirtan guddaa isaa galatoomaa. Warri yaada qabdan waggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa teessisuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa karaa yaada kootiittan darbaa warroonni ammallee yaada biraatillee qabattan waggaa jiraattan naa barreessaa yeroo baay'ee. Ijoolleen baay'een abbaa manaa kee wajjiniin hojjedhu hookaniin immoo guyyaa gaafa galuullee taambileelii gubbaarratti warroonni ilaaltan waggaa jiraatanii nama kana addanuu baasii eenyudhanaan jechaa turtanii. Egaa kaa'isallee qabadhee isiniin dhufne kanaaf kunooti isiniin jechuun jaaladha. Fardis kooranis kunooti jedhama maaksii waggaa mammaa kunooti. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo waliin hojjennee sababbiin illee maalinni. Akkuma beektan haala hojiitidha. Haalli hojii baay'ee natti mijataa hin taane ana osoo hin ta'in isatti jechuudha. Kanaafidha kun guyyaa har'aa akkatti wal bartan fidee tanan dhufen isiniin jedha. Egaa kaafiddee dhuftee maafi hin dubbanne maafi inni naasuuf waggaa jettan ta'e karaa deemaa jirra. Akkuma argitan makiinadhaan karaa deemaa jirra. Karaa odoo deemaa jirru hin waraabee jechuudha. Manatti wajjiniin teenyetoo viidiyoo hin waraabne egaa akkuma isiniin jedhe karaa fuulduraatitti. Waliin hojjennaa viidiyoowwanii haalli waggaa mijatee ammaaf garuu kunooti kana fakkaatan isiniin jedha. Kunooti itti wal bartanii jirtan jedheen abdii qaba. Sagalee isaa immoo yoo dhaga'uu barbaaddan yaada isaa yoo dhaga'uu barbaaddan guyyaa tokko immoo haalli waggaa mijate ta'ee ni mijata jedheen abdii qaba. Qabadheetan isinii dhufa jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu gaafasan immoo bal'inaan wajjiniin dubbattanii yaada soggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti ni barreessituuf isiniin jedha. Kunooti kana fakkaataa kan kanarraaf immoo yeroo biraa. Baay'inaa wajjinaa sobna obboleewwan koo yaada keessan naa barreessaa turtan kana haga danda'ame deebiin deebisaatoo jira keessattuu waa'ee manaatiin wal qabatee waa'ee qaala'insaatti wal qabatee wantoota adda addaa na gaafachaa jirtan akkasuma immoo ijaarsa manaa gubbaarratti mana hojii wayii xiqqoo ijaaree ture gubbaarratti illee warroonni na jajjabeessaa turtan dhugaa dubbachuuf hedduu takka galatooma. Warri yaadan na jajjabeessitan jechuu koodha akkasuma immoo ofii keessaniif illee hojjetachuuf yaada babal'aa warri naa barreessatoo jirtan yaada keessa isinii deebisaatu man jira. Warroonni immoo akka carraa ta'e koomentii keessan arginu waggaan jiraadhee ijaaf qalbii keessan irraa naan bisaa yeroo hundan dubbadha sababbiin isaa namaadha nan dogongora keeyya immoo obboleettii keessaniidha waggaa jiraate koomiin tokko odoo hin jiru saanduqni koomentii isaa 24 banaadha. Yaada soggaa qabaatan qeeqa soggaa qabaatan naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaakunooti guyyaarraa kana fakkaataa fuula isaa amma waggaa argitaniitoo jiraattanii gaafa biraa immoo viidiyoodhaan walitti deebina isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa waan isinii jedhu sababbiin isaa odoo inni ofii isaati dubbatee jiraatee ta'ee silaa yaada ofii silaa bumatuyyuu ibsata akka carraa ta'eeti. Inni karaa makiinaa oofaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan isatu konkolaachisaadha jechuudha makiinaa manaatidha. Egaa asumaan immoo ayyaantu makiinaa manaa bitattee galte jechuun keessan ooltanii isa garuu amma isinitti himu jechuudha walumaa galatti makiinaa argaa jirtanii makiinaa manaati isiniin jedhaa garuu immoo yaada san gizee biraatan isin ibsa jechuudha. Keetii hoo viidiyoo kana namoonni haga dhumaa dhaggeeffatu jiraate malee na gaafata jedheen abdii qaba. Ayyaantu makiinaan kun keeti moo kan abbaan manaa kee oofu kun jettanii na gaafachuun keessan ooltanii gaafa sanan isinii deebisa jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkanaa kanaan dubbadhaa ijoollee muraasatu viidiyoo haga dhumaa laalaa jedhee tan dubbadhaa isin komachuu kooti fi miti sababbiin isaa yaada sachuma keessatti argatan waan jedhuufan isiniin jechuufan obboleewwan koo haguman isin jaaladhuufan wantoota akkasii dubbadhe malee jibbaa fi miti isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa viidiyoon kana fakkaata akkasuma immoo wantoota haarawaa guyyaa guyyaadhaan biyya keessa jiranillee haalli waggaa mijatee isinittan argisiisaa gara fuulduratti rabbi waggaa gargaaree hojii kiyya irratti illee
Viidiyoo gadi fageenyan yeroo baay'ee haala wal fakkaataa hojii wal fakkaataa wantoota wal fakkaataadhaan nuti kan adeemsisiisnu egaa kaamee wantoota immoo biraa oggaa uumne hoo guddinni ni jira kan jedhullee fuulduratti waaqayyo oggaa na gargaare waan bal'aa wajjiniin hojjenna hidheetan yaadaa viidiyoo kan gizee hojjen ofii koo qofaa fi miti yoggaan hojjedhu jechuudha. Sababbiin isaa isinillee ni fayyada jedheetanan warroonni ilaaltan oggaa raattan yeroo baay'ee dubbii koo oggaa caqastanii too jiraattan ta'ee isinis fayyada. Biyya ormaa taa'ee anis akkanumatti yuutuubii jala deemee wanti harratti biyya keessa maaltu jira jedheetanan hordofaa ture waan ta'eef akkasuma isinillee ni fayyada jechuufan jechuudha. Sababbiin isaa yeroo baay'ee biyya keenya keessatti maaltu jira oggaa jettan waa'ee hojiitiin dhiifama naa godha mata dureen kana ta'eetan waa'ee hojii yeroo baay'ee hojiitu keessa kiyya waan jiruuf waa'ee hojii irratti dubbadha. Sababbiin isaa maaliin yeroo baay'ee biyya keenya keessatti maaltu jira dhiifama naa godhaati haala wal fakkaataa. Yoo daldala ta'e daldalummaa wal fakkaataa wanti gurgurtu wal fakkaataa qottu sanyii wal fakkaataa kanarraa kan ka'e guddinni keenya baay'ee argannaan biyya keessatti argattuu fi waciin biyya keessatti ati baaftu inumaa walgituu dide jechuudha. Kanarraa kan ka'edha guddinni baay'ee yeroo baay'ee daaskuraawwan dhufeetoo biyya keenya keessatti kan guddachaa jiru. Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf ishee dubartitti dabuubii sanii kan buruk gabaree moo eenyu gabaree kan jedhamtu suni daaskuraadha ishee sun jechuudha. Biyya Oromiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti sirriitti kan ishiin oomisha gurguddaa oomishaatoo jirtu. Kanar maaliif ishiin akkatti qotuu dandeessi maaliif ishiidha akkatti ta'a odoo gabareen biraa qotee hoo maaliif qormaan ni jiraata sanyii wal fakkaataa hin facaastu qoricha wal fakkaataa hin kennituu fi kanarraa kan ka'edha guddina kan argachuu dandeessi jechuudha. Garuu ekonomiin illee murteessadha. Ishiin amma daaskoraadha abbaan manaa ishii faranjiidha ishiin dubbatteetoo jirti. Garuu nu ekonomiin argannaa nu argannuu fi baasin nu baasnu waan waliin ginneef waanuma wal fakkaataa qotaa gabaree keenya illee hoggaa ta'e qoteen bulaa keenya jechuudha. Waanuma wal fakkaataa qotaa qorichuma wal fakkaataatti godhaa manuma wal fakkaataa ijaaraa hojuma wal fakkaataa banaa kana amma naannu mana hin jiru kana jechuudha dhugaa dubbachuu fi ishii suuqii shaqaxaa kun as hoggaa tarkaanfii lama tarkaanfatte suuqii shaqaxaa shaqaxiidha. Tarkaanfii sadaffaa soo tarkaanfatte suuqii shaqaxaa shaqaxiidha. Bakka asuma suuqii baay'inni namaatii fi suuqiin wal madaalaa hin jiru yeroo kana keessa jechuudha. Garuu maaliif kana godhan itti ilaalu maa suuqii hojjetan jedhee itti ilaalu sababbiin isaa wanta biraa humna keetitu si daangessa. Argannaan ati argattuu fi gabaan ati guyyaadhaan gabaayyaa ooltu waan waliin ginneef jechuudha. Uummanni illee kan rakkoo qabu. Kanaafuyyuu maal isiniin jechuuf han gabaabumatti obboleewwan koo wantootaan amma achi irratti hojjechaa too deemu mee waan adda ta'e yeroo hojjenne gabii argannaa kaan irraa gabii argannaa kan jedhu walumaan ilaallafan akka kana dubbachuu dandeenye isiniin jedha. Egaa ka haalli hoggaanuu mijata ta'ee sagaleedhaan isa isinii qabadhee tan dhufaa yeroo biraan isiniin jedha. Bal'inaa wajjin haasoftanii anillee wanni gaafadhu baay'ee jira sababbiin isaa wantoota baay'ee kanan isin fuulduratti gaafadhu baay'een qaba jechuudha isa gubbaarratti sababbiin isaa yeroo baay'ee namni gargar hoggaa fagaatee wantoota baay'eetu jira. Kanaafuyyuu mee wanta jiru innillee miidhuma kanarratti isiniif ibsan isiniin jedha. Har'aaf kunoo kana fakkaataa fuula isaatan isinitti argisiisee fuula isaatan isin barsiise. Egaa ka hoggaa isinitti tolee ta'ee akkuma dura jalqaba irratti dubbadhe laayik gochuu hin dagatina viidiyoo kana sheer godhaa namoota biraanillee egaa na jajjabeessa obboleewwan koo dhugaa dubbachuuf jajjabiina irratti baay'ee indoom akka duraatirra baay'een gaddeemaa jira jechuudha. Maaliidhaaf akkas akka ta'uu danda'e hin barre egaa ka numatu wal qaba odoo wal jajjabeessine homaa rakkoo qaba jedheetu hin yaadu haga isinii danda'ameen na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa ka warroonni immoo jalqaba gaafan chaayinaalii banadhirra nafana turtii gootanii na jajjabeessaa jirtan oolman keessan guddaadha. Warroonni wantoota baay'eedhaan na gargaartanii haamlee natti turtanii yeroo kanaan na eegdanii chaayinaalii kana akkan irratti hojjedhu na gargaartan dhugaa ammallee guddaa isaa galatooma jechuu hin dagadhuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoo biraatiin immoo viidiyoo adda ta'e viidiyoo barumsa qabuun aga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaadhaan naataa isiniin jechuun jaaladha. Wannan hin daganne keessaa warroonni soomarra jirtan obboleewwan koo musliimaa rabbiin gargaarsa isaa isiniif kennu jechuun jaaladha. Egaa ka hojii mana namaa keessa warri jirtan jechuu kooti warri mana ofii jiran boqachaatillee hojii ofii hojjetatu warroonni gola namaa keessa jirtan rabbiin isin jajjabeessu sooma gaarii isiniif haa ta'u akkasuma immoo obboleewwan koo ortodoksii kan warroonni sooma kanarra jiru hundi keenyayyuu jechuudha ayyaana gaarii nuuf haa ta'u jechuun hawwaa
egaa ka ayyaanni dhufuudhaaf guyyoota muraasa tuyyuu hafee bakka jirtanitti ayyaana gaarii maatii keessaniif immoo biyya jiranitti nagaa isaaniif haa ta'u. Yeroo biraa immoo iyyuu nagaadhaan wal argitanii akkuma carraan argadhe kana isinillee immoo argattanii maatii keessa wajjin yeroo gaarii akka dabarsitanis abdiin qaba. Sabbi isaa Rabbi hoggaa nama gargaaree wanti hunduyyuu yeroo isaa eeggatee ni ta'a jechuudha. Anillee yeroon biyya ormaa keessa jiru akkanatti nan dabarsa jedhee too hin yaadne egaa gannaa dabarsee jira. Faasigaas kun fuuldura kiyya jira maatii koo wajjin dabarsuufan itti deeman isiniin jedha. Yoo natti tolee namoota baay'eedhaan kan isinan barsiisa faasigaa kanarratti namoota baay'eedhaan obboleewwan koo bal'inaan akkasuma abbaa manaa koo wajjin illee wal isin barsiisa dheetanan yaada maatii koo warra na guddisee isin jiranii hundaanuu tartiibana wal isin barsiisa dheetan yaada ayyaanni kun walitti nu qaba hunda keenya dheetan yaada. Egaa ka hagasitti bakka jirtanitti nageenyi badhaadha isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Baay baay. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti isiniin jedha.